Afgaanan laan bakka na bochisa. Kanaafuu kiyya saduu fayyaa ta'e jira. Amma kana nagargaaraan jira. Gaafa kan gaafan galgala bee ganama bu'aatan keetti gargala maalittan galan jira. Bookan kanaafuu immoo oo itti keessanis immoo ookan nan bu'a. Ganaan immoo dhaabbachaa bulee afoo ganamaa rafa bakka. Kanaafuu waan na gargaartan waan na mootummaan Dubaay irra na gargaaru. Egaa gargaaru mee kanaan dirree gargaarsa waan na gootan kinu kanaan jiraachisaa jira. Kinini kanan kennafi qorannoo gaanii kennamne. Kinini kanan kennafi qorannoo gaanii. Kanaafuu kinoo anuma sinimti annoo argitan kinoo kanattan qabee mana fiichaanitiin deema. Fiichaa fichoofsisee achi immoo deebisan gaafan immoo ofii kiyya ammoo dhoome yookaan immoo haati manaatoo yookaan ijoolleen immoo maatiin fichoofsisee deebisa. Gaafa immoo namni maatiin qe'eedhaa dhabame egaa akkatti immoo fichoofsan deemetoo qaamni isaa sila waan irrateefu. Kanaafuu waan irrateefu akkanattan kinoo oofsisee fichoofsisee deebisa bakka. Kanaafuu immoo waan qaamni isaa irruu ta'ee umuriin isaa har'a mucaa waggaa 22ti. Mucaan waggaa 22 har'a abbaa maatiitti mana qabaa haati immoo irraa baddalamtee. Kanaafuu wanni immoo gargaartan irree wanni immoo qaaman immoo kaatti ilaaltan qaamni isaa nagaan irruu harki isaatirree bakka harki tokko shibaa ta'ee miilli isaatirree shibaa ta'e. Kanaafuu waan deeme immoo fichaanii fichoofne yookaan immoo maatiin obboleewwan irratti dhalatan yookaan immoo anumtirree gaafa mana jiru fichaan bakka fichaanii sanii ga'e fichoofsisee akkasitti ka'ee deebisee galcha. Kanaafuu ilma waggaa 22 kan qaamni isaa irratee kan harki isaa irratee kan immoo oon inni deeme immoo ni kuffisa oo kuffise san immoo oon inni kaase malee ofii ka'uu hin danda'u. Kanaafuu waan nu gargaartan waan immoo mootummaan sinimtirree ijaa qaama argitan kana beekamoo na laaltanii. Adeecha waggaa meeqa waggaa amma kanaatti dibamsichitti hin dhugu. Damee kabbada. Teessumni iddoo. Teessumni ganda caffee aanaa sabbataa. Aanaa sabbataa hawaasa ganda caffee horaa. Obboleessa keenya kana barumsa barsiisaa jirtu. Barumsa argamoo dhabee ture. Duraan immoo mana firaatitti galchee taati isaa irra baddalamtee. Haadhaan qabu kanaafuu immoo Addis Ababaatti galchinaa firris immoo jiniin dadhabee. Inni kuffisaa waraqata argee bakka hin danda'u. Kanaafuu namni immoo watti fuudhee bakka amma jiraataa jira. Isini maal ta'a? Ilma kooti. Caffeessanii jechuudha. Ilma koo mataa duraatti. Garuu dhaloonni isaa fayyaa dhalatee waggaa 5 fayyaadha bakka akkanatti hin qabe. Qabnaan booddee bakka hin kuffisa. Saniin gadi bakka hin danda'u beeylatti innis dhukkubsata. Haa gaggabdoo qabaa? Gaggabdoo qaba. Yaachistanii kanaan dur? Laaltiin namni qoricha fudhachaa jira. Qoricha fudhachaa jira. Kanaafuu immoo simaan taa'ee mana tubartii naan hin geejjennaan mana tubartiitti immoo hin danda'u. Waraqatas immoo waggaa laalee immoo kuffisa. Waraqata laalee qorachuu hin danda'u jechuudha yookaan barachuu? Yookaan barachuu yookaan qorachuus hin danda'u hin kuffisa. Waraqata kanaafuu akkamatti fakkaatee eechisaa amma jiraataa jiraata. Maaliin jiraachisaa jirtu amma? Egaa waanuma adda addaatiin ogeenyaa. Kanaafuu baraariidhaas galgalan galaa ganama baatti manaa ta'es baraariidha ganama baatti galgala galatti ijoolleen kun immoo timirtii deemti. Kanaafuu gaafa kufee turre bu'ee gudu jira. Madaa qaba fuula isaa ija isaa biraan lafa dhaheeti jechuudha. Kuffisa hin kuffisa sa'aatii itti kuffisanii. Miilli isaa dirree qaamni isaa miilli isaa dirree kan jedhu. Isumaan walitti hidhama kanaa miti. Lafa dhaheeti moo? Akkanumatti qaban nuti cabsee as keessan dhibee ba'e? Dhibee ba'e as keessa cabsee. Cabsee deemee karaa biroo bakka kanaafuu. Kufee cabee miti? Kufee cabee miti. Cabsee. Dhibeetu achi keessa as keessa hin cabsee ba'e jechuudha. Mana akkamii naannoo ji'a 3 teessisatan bakka achi immoo akkuma argaa jirtan Oromoo keenya aanaa sabbataa hawaasa ganda caffee jedhamu jechuudha. Obboleessi keenya kuni kanaafuu baay'ee na rakkisaa jiran kunis. mana fincaaniitirree yoo fayyadamu anatu qabee keessa malee ofii isaatiin danda'u bakka danda'ee hin deemu.
waan inni ittiin jiraachisu nyaata uffata yaalii gaarree yaalchisuu hin danda'u jechaa jirtu jechuudha. Hin qabu dandeetta waan isaan jiraachisu waan immoo ulaagaalee isaa guute ta'u humna hin qabu. Lakkoofsa bilbilaa qabdu. Lakkoofsa nan qaba. Lakkoofsa bilbilaa keessatti himaa. Lakkoofsi bilbilaa sammuudhaan. Duwwaa 9 91 19 32 45. Irra deebi'ame. Sirriitti sagalee keessatti. Duwwaa 9 91 19 32 45. Akkaawuntii yoo. Lakkoofsa herreegaa qabdu. Lakkoofsa herreegaa qabdu. Lakkoofsa herreegaa nan qabaate ijoollannoo keessa jira. Mannoo garana isa irra jiraati. Lakkoofsi bilbilaa keessatti galee jiraati. Kan herreegaan birriin irratti isin deeggaruu danda'u. Talee maaliif barbaanne seetan namni isin deeggaruu danda'a. Amma haala mucaa keessanii ilaalee rakkoo isaanis akkasillee yaala akka argachuu danda'uu fi namni isin deeggaruu danda'a. Isa sanaaf lakkoofsa herreegaa isin barbaachisa. Kan birriin irratti isin galu. Birrii irratti naa galuu. Nuti amma wanni isin hubattani nuti amma isin deeggaruuf miti. Akka namni isin deeggaruuf. Uummanni isin deeggaruuf jechuudha. Buufii qaba. Leelaa lifiti lakkoofsi amma irra jiraati. Hirnoo isaa argitanii qaamti ijaarsa irratti likkii miti. Kanaafuu egaa rakkinni mucaa kana baay'ee guddaa qaba. Haati immoo irraa baddalamte. Kanaafuu haati lama dhaltee kanaafuu immoo itti keessanis immoo yookaan nan bu'a ganaan immoo dhaabbachaa bulee afoo ganamaa rafa bakka kanaafuu waan na gargaartan waan mootummaan Dubaay irra na gargaaru egaa anumti irree boo'itan bakka qaamni kiyya bakka balaa isaatii kanan nyaadhu natti hin bu'u kanan dhugu natti hin bu'u bakka deemee karaa muru kanaafuu yookaan du'aattan galaa yookaan jiraattan galaa yookaan immoo kophee raawwatee jecheen du'aa laata jedheetu halkan. Kabajamtoota fi kabajamtoota Bariitee YouTube karaa Bariitee YouTube qophiiwwan hawaasni kun irraa barachuu qabuu fi akkasumallee golee hawaasaa keessa maal akka jiru naannofnee wantoota tokko tokko isinii dhiyeessine waadaa isinii galuun keenya ni yaadatama. Maarree akkuma waadaa isinii galle baadiyyaa fi magaala keessa naannofnee namoota qaroo dhabeeyyii qaaman hir'uu ta'an deeggarsa illee kan barbaadu kan harka qalleeyyiiwwan garaagaraa dubbisnee gaaffii deebii isaa wajjin taasisnee gara YouTube kanaatti isiniif fidaa jira. Isinis immoo YouTube kana ilaaluudhaan namoota deeggarsi isaan barbaachisu kan qaroo dhabeeyyii qaaman hir'uu akkasumallee namoota manneen jigaa keessa daandiirra bulan waan nyaatan dhabanii torbanchi al tokko kan nyaatan warra sana gaaffii deebii wajjin taasisneen deeggarsa isinirraa barbaadan waan jiruuf karaa deeggarsa ittiin gargaaruu dandeessan immoo haala mijeessaa jirra waan ta'eef isin karaa YouTube Bariitee YouTube kana seentanii akka nu jajjabeessitan subscribe copy share link akka nu gootan gamanumaan isin beeksaa waan nu deeggartanii fi nu cinaa dhaabbattaniif guddaa galatoomaa. Alele. Doya ashama akkam jirtu uummanni keenya jaalatamaan Bariitee YouTube kan jedhu subscribe akka gootan akkasuma akka tumsitan akka hordoftan abdii isinirraa qabna jecha obboleettiin keenya kun namoota rakkatoo akkasuma qaama miidhamtoota warreen ta'an deeggaruudhaaf hawwii guddaa waan qabduuf isinillee immoo akka bukkee dhaabbattan akka cimsitan akka jajjabeessitan abdii isinirraa qabna jechuudha. Fayyaa hoo jedha waan xiqqaa namatti fakkaata. Fayyaan baay'ee ulfaata yoo fayyaa qabnu kana omtuu nutti mul'atu. Namoota rakkatan yoo bukkee. Kanaafuu waan ammoo na gargaaran akkanaa taasistanii. Keessatti gad deebisaafidha. Isa kanaanan jiraachisiisaa qorannoo gahaan hin jiru yoo kana hin fayyadamne ta'e lafadha. Isa kana osoo fudhatiin buluu hin danda'u. Isa kana fudhate jechuudha. Kan immoo isa dhabnaan gaafa san immoo hin bulu bakka. Akkam godha yoo doo addaan kuttanii yoo dhiise. Odaa kun bakka halkan bakka hin bulchuu akkasumatti bulaa yookaan immoo fichaanuma. Fincaan hin qabatu gatteechuma hin qabatu kiniini kanaanan jiraachisedha jedha abbaan keenya jechuudha. Kanaafuu sabaaf sablammii warroonni viidiyoon kun isin bira ga'e sheer gochuudhaan abbaa keenya kana bukkee akka dhaabbattan akkaawuntii fuula iskiriinitti irra isiniif goona as keessa isin jira. Adaraa namummaa inni isiniin jedha akka wajjin naa dhaabbattan. Fayyaa yoo jedhan waan laafaa isinitti fakkaata waan xiqqaa abbaan arge garuu ni beeka. Namni dhibamaa rakkataa mana keessaa baadiyyaa keessaa baatee mana yaalaa fidachuu hin danda'u baay'ee rakkachaa jira. Abbaa keenya wajjin nu dhaabbadha. Like share gochuudhaan warra qabu biraan nu ga'a warri gargaaruu hin dandeenye bifa saniin abbaa keenya gargaara.